بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين كي قالي كبجمو كم نجاجر تاني فيا لا فيديو كي هرا قافي فيديو بي قافين كوني كورة تيك توك جلاتي كرو يوتيوب الرانس جنس نقدر نسافر إن شاء الله. سكانتا قافي فيديو بي نوكي جنا جاني كومنت جلنا مسنجر إن بريسات روني سانيف سكانتا قافي فيديو بي خليه كنا في نمني مراسة تكنا قافته حاجة نمر يبسا سنينجرا osoo gara gaaffii fi deebii kiyyaa hin tarin laayikii sheerii sabskiraayibii godhuu hin dagatinaa isiniin jedha buleen keessumaa gaafiin obboleettii ta'e tana maadhaan duroo irratti gaafuma takka gaafatte assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jettee waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu isiniin jedha obboleettii tiyya gaafiin kun garuu gaafii koomentii jala mataa na dhukkubsu dhugaa dubbachuuf koomentii jalatti barreeffama kana garuu waan jaaladhu garuu baga nagaafatte siin deebisa ati amma dhuguma nu sobaa jirtaa moo uffata dhuguma gurgurtaa jette obboleettii tiyya dura dhiifama jette dhiifama sii godheen jiraanii haa ta'u garuu waan sobamuu dhabame namni waan sobuu dhabe masalan rabbii nama sobu nu taasini mallattoo munaafiqaa keessaa tokkoffaan soba maaltu na sobsiisa yoo fedhahu laa saamaha allah wanni sabamu hedduu dirqama raqama kiyya maxxansee kottaa uffata gurguradhaadhe sobaan maaltu fide warroonni uffata narraa fudhatanii jiraatan ragaa naa bahuuf koomentii jala kaasanii jedha akka sobneen yookiin dhuftee na gaafattee narraa dhabde fakkaattoonni kee hundi gaafii kana gaafachuun dura na gaafattee narraa dhabdeetta fudhatumaan gaafii kiyya naa deebisi atilleen gaafii lammaffaa uffata kanarraa meeqa argattaa jette uffata kanarraa meeqa argattaa jette alhamdulillah haga rabbi na razzaqe numan argadhaa siin jedha obboleettii hagana jedhe siin himuu dhabullee haga rabbi na razzaqe numan argadhaa siin jedha gaafii sadaffaani ati jaarsa qabda moo hin qabdu yoo qabaatte maaliif si waliin hin mul'anne viidiyoo irratti jette maal dirqaasareen dhugaa dubbachuuf alhamdulillah ani jaarsa nan qaba garuu inni nama miidiyaa kanarra mul'achuu jaalatu miti hin fedhuu sinin jedha yoo naa hayyame guyyaa takka dirqii fidee dhufas garuu hin fedhu jechuun nimtu viidiyoo kanarra mul'achuun haa'in gaafii afuraffaani ati eessa dhalattee eessa guddattee jettee gaafii kana dhihoo chaanalii michuu miidiyaa irra deebiseen ture ani biyyi kiyya walloo dhaladhe walloo guddadhee jedheen jira gaafii shanaffaan hijaaba biyyuma irraa kaastee uffatta turte moo asumatti eegaltee jettee hijaaba asumatti hin eegale biyya irraa kaasee hin uffadhu asumatti hin eegalee siin jedha gaafii jahaffaan ati la gaafii jahaffaan ani gaafiin qabu yaani gaafiin qabu jette garuu hedduu si dinqisiifadha galatoomi jabaadhu buleetii tiyya qaalii jette hedduu naa galatoo gaafiin kuni walloo jedhamu biyyi koo walloo na fakkaate akkas jette dhiira ta'e dhalaa ta'e hin beeku garuu waastaabbiin naa barreessanii hedduu galatoomi siin jedha gaafii jahaffaa deebisanii la gaafii jahaffaan gaafii torbaffaan ati ilmoo qabdaa jette ilmoo takka qabaa alhamdulillah siin jedha rabbi ilma saalii naa godhu gaafii saddeetaffaan umriin kee meeqaa eega biyya namaa dalaguu kaatee ammata meeqaa jettee umrii kiyya ati koomentii jala gammatii naa kaahi koomentuma jalatti sii deebisa eega biyya namaa dalaguu kaatee ammata meeqa ka jette ammata 14 akkanan ta'a inshallah gaafii sagalaffaan ati viidiyoo fuulduratti niqaaba uffattamoo duubattis ni uffattaa jette nan uffadhaa sin jedha alhamdulillah gaafii 10ffaan yuutuuba yoo qabaatte maaliif achiinis hin beeksifne jabaadhu
si waliin jirra jettee galatoomii ulfaadhu. YouTube nan qaba. Subscribe kadhachuun mataan dhukkubee achirraan illee numan beeksisa. Yeroo hedduullee dhaqaa subscribe naa godhaa isiniin jedhee garuu ati mumkiin hin garre tahaa jechuudha. Gaafii 11ffaa yookiin gaafiin xumuraa uffata kana biyya alaarraan fuudhee jette. Uffata kana biyya alaarraan fuudha jettaa akkamiin fuutaa jettee gaafii kana galatoomii. Dura dursoo waan takka dalaguuf kaayyoo qabaachuu qabda. Ta'ii beeka kaayyoo qabaatteen booda laazim yookiin dirqama nama of cinaa qabaachuu qabda jechuudha. Sii galaa waa takka dalaguuf nama of cinaa yoo qabaattu si gargaara. Haamilee sii ta'a, humna sii ta'a. Ani dhugaa dubbachuuf uffata kana awwala jalqabuun dura waa'ee uffata kanaa dura sii himuun dura namni galateeffadhu bamna kiyyaaddu galateeffadha. Maaliif birrii biyya sanii birrii Suudiitu azoorrachuun nama ta'absa. Garuu sababaa inni nama ajii wal beekuuf, sababaa inni nama biyya sanii ajii wal beekuuf birrii sanillee sarfiinaa azooranii riyaala yaa'anii masalan riyaada Suudii har'a birrii biyya sanii haga jirtutti laalanii naa azooranii taakka lammaffaa birrii Suudiidha biyya alaatti erguun hedduu ulfaata. Akka amma sarraafaan riyaala dhibbaa walii dabarsinu kana miti ni ulfaata jechuudha xiqqoo. Sanillee namni na gargaaru eenyuun isaa saniif galatoomiin jedhaan jechuudha. Kana fakkaata obboleen kee viidiyoo ni gaafii fidee binnaa dhiyaatallee haganuma nagarre kabiraanii waan koomentii jalaan jiru malee kamseenjarii fi waastaap binnaa dhufe haganuma fakkaata. Haga dhuma viidiyoo kiyyaa na waliin turuuf galatooma ulfaadhaa isinin jedha. Subscribe, like, share godhaa na waliin na jajjabeessa. Warroonni yaada gaggaarii na kaahaa jirtan hedduu takka sin galateeffadha. Asumaanillee warroonni uffata barbaadan uffanni hedduu takka namatti tola. Kinoo amma uffadhe kunillee kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola. Niqaab kunillee kuffaaza achumaa dhufe, kunillee niqaaba achumaa dhufe, hundi isaatu hedduu takka namatti tolaa isinin jedha. Warroonni nu qaalaa jettanis sirriitti hin qaalooyne, isin qaalaa osoo hin ta'in taqqafaman naan jettiin jilbaaba hagana jennaan wuddinaan jette huccuu aadaa na gaafatte. Huccuu aadaa san gatii isaa taranbiyeetota hin beekti garuu huccuun aadaa biyya kanatti akka qaalii ta'e namoonni beekaa jechuudha. Dhaamsi xumuraa ani asirratti qabu warroonni tiktoka namaa jala yookiin Facebook namaa jala yookiin YouTube namaa jala ta'e innatti fiddanii dhuftan ani san hin qabu jedhe. Maaliif warra sharikaa sanitti ni haa erguu hin danda'u. Warra sharikaa suni uffata isaanii beekan. Yoon sanitti erge asinanarraa hin qeebalan jechuu. Saniif waan tiktoka kiyya jala jiru ahlan wa sahlan. Waan sanii dhala dhiifama naa godhaa isinin jedha. Haga viidiyoo biraa warra barna giyaannaa jedhadha. Wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.